Hordoftoota TV ifa fayyinaa har'a sagantaa keenya torbee darbee akkuma kaasnee walii wajjin ilaalaa turre yookaan immoo keessummaa qabadhee akkuman ture har'as marsaa lammaffaasaa qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatan iddoo jirtanitti hordoftoonni TV ifa fayyinaa marti keessanii baga nagaa taatanii hundumti keessan kallattii adda addaa irra teessanii kan nu hordofaa jirtan karaa peejii TV ifa fayyinaa karaa YouTube keenya akkasumas immoo karaa Instagramii karaa Telegramii kan teessanii sagantaa keenya hordofaa jirtan kuma torbee sagantaa kana addaan baanee turre wal beellamnee egaa har'as keessummaa keenya qabadheen dhiyaadhee jira. Keessummaa keenya hojjetaa wangeelaa akkasumas barreessaa Qanno Addisuu jechuudha. Akkasumas immoo hojjetaa wangeelaati dhugaa ba'uudhaan nama beekamaadha. Egaa torbee kaasnee yeroo dheeraa wajjin fudhannee haasa'aa turre. Egaa har'as isuman qabadhee dhiyaadhee jira. Akkasin tasgabbooftanii yaada fakkeeka Waaqayyoo keessa teessanii nu hordoftan abdii guddaan qaba. Haa ta'u gaa erga yuunivarsiitii yookaan immoo mana barumsaa kutaa 12 fixxee gara kampaasii yookaan gara yuunivarsiitii deemte carraa gara sana akka inni si ga'u hin barbaanne garuu carraan sun dideema gara sana si ga'e jechuudha. Diillaan gaa tokko akkuma tuu kaaste Oromiyaa miti Oromiyaan ala ati garuu Finfinneedhaaf yoo xiqqaate Jimmaa nagahuu qaba jetteeti kanatti yaadaa turte. Carraama kanatti fayyadamtee gara yuunivarsiitii dhuftee haalli jireenya yuunivarsiitii yookaan immoo jireenyi tajaajilas haa ta'u jireenyi foon keetiifis haa ta'u haalli jireenya kampaasiigaa bu'aa ba'ii hedduu qaba, wal'aansoo qaba. Ati immoo tajaajilaadha deemtee wangeela lallabda. Mee akkam ture chaalenjii yookaan immoo wal'aansoon jireenya kampaasii keessatti ati dabarsite maal fakkaata? Ergii gara sana dhuftee gara yuunivarsiitii seentee amma kutaa 12 jirutti jireenya kee gaggabaabsitee nutti himteetta. Jireenya ati yuunivarsiitii keessatti dabarsite jireenya akkamiiti? Mee isa kana gabaabsitee hordoftoota keenyatti akkati dubbattu barbaada. Tole inni suni karaa umurumaan bari'a lafarra jiraadhe keessatti karaa calleeyaaf karaa najjoo caalaa wanti natti ulfaate hin jiru. Lafa deemtee waan baratteef. Lafa sunu sa'aatii 12 sun dhukkubbii guddaadha. Qoy yeroo lafa deemtu kana buddeen baadhattee deemta moo galaa? Moo maaliidhaan deemtate lafa sa'aatii 10 garuu beekama qaaballeessita malee ammati calleeyaaf najjoo gidduun sa'aatii 12 deemsisaa? Na yaadadha gaaf tokko barattoota wajjin gaafa deemnu ganama barii sa'aatii 12tti kaane. Tole. Galgala sa'aatii 1. Si malee barattoonni calleeyaa kaanii najjootti baratan jiru? Sababa isaan duraan jiraniif miti reegara sana yookaan hin deemu. Tole. Garuu dhuma irratti ijoollee tokko lama caalaan hin namne. Ganama sa'aatii 12tti kaane najjoodha. Calleeyaa gaafa geenyu galgala sa'aatii 1. Waaw. Meeqachuudha kun 13. Sa'aatii 13. Mee maal nyaattani guyyaa kana birrii qabdu moo karaarraa maal fayyadamtu maal nyaattani dhuddamma kana yeroo deemtan? Baay'ee waan ulfaataadha. Waaqa buba deemtu. Itu birrii qabaanne ayirroo kun kiiloomeetira 17 irra jira. Sila yoo kan nu deemsisu kaayyoon akkuma jirutti ta'e birriidha. Qarshiinatu jiraate ayirratti baranna kaa miilla keenya jala jira. Tole. Deebisee immoo akkam barsiisaa ta'utu hin beeke kullisoo dhumatti sooshaal saayinsii baradhee barsiisaan Ingiliffaa yookaan barsiisaa istirii ta'uu nan danda'a. Otuun qabeeree bee guyyaa sana booddee deebisuu danda'e. Tole. Kanaaf dhukkubbiin karaa sanarraa ulfaataadha baay'ee. Tintanaansaa hin dhumuyyuu. Gaafa gara yuunivarsiitii dhufu immoo dhiibbaa guddaan chaalenjii guddaan afaanii fi waldaa ture. Sun baay'ee ulfaataa ture. Uummanni Oromoo Gujii Qomoo Allaadduu jedhamu naannoo Diillaan jiraatu. Tole. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maal kan jedhu ispaaltii mara dhaabbatee jira amma. Yeroos akkas miti gaa. Uummanni Oromoo Qomoo Gujii naannoo sana jiraatu iyyuu fuula haaraa gaafa arganii afaan Amaariffaatti dubbatu. Tole. Kanaaf wiixata kampaasii seennee haga dilbanni naannee dhufee felooshiippiin jira jedhameera waan ta'eef ijoollee afaan Oromoo waaqeffatan amma argannutti lubbuun nageessaa ba'ee du'ee badean. Afaan biraan nageessu waan taateef. Afaan hin jiruu calleeyaa biyya akka abiddaa wangeelli irratti mo'ee sa'aatii 24 achi iyya kadhataa dhaga'ama achiin dhufee diilaa gaafa dhufu qulqulluu Goorgisiin garanaa iyyaa masgida achiin jira. Bataskaana guddaa Goorgisii moo Uraayilii jedhama natti fakkaata. Tole. Kana dhaga'ama.
Zeen amma torbanitti iddoo ittiin kadhatamnetti ijoollee karaa irratti kan wal barrees jiru duraan achi siineroonnis jiru. Garuu addunyaa hafuuraatiif waanuma haaraa keessa hin galee baay'ee ulfaata. Zeen amma itti iddoo itti kadhatamuttis iddoo ittiin kadhatamnetti sammuu dandeenya ijoollee wajjin walii kadhataa maggaarrajaa godhannee tension boxii maal kan jedhamu sana godhannee kadhataa. Kaan immoo mana fincaanii keessatti fa'aa warri kadhatullee jiru. Itumannuu dilbati ga'ee ijoolleen warri afaan Oromoo dubbatan wal beennu nu fuudhanii cheerchii deeman fookasii jechuudha. Yeroo Tbkojedhama jedhama. Cheerchii deemee xinnoo hafuuraan baafadhe gaachitti. Sunummoo isa Wallaggaa miti. Na yaadadha guyyaa jalqabaa teessuma qaqalloo hirkoo hin qabne sanarra teenyee gaafa waaqeffachiisuuf ba'anii inni waaqeffachiisu dibbee guddaa isaa qabna kan amma warra Ortodoksii ga'u amma baay'ee jijjiiramaniiru waan si ajaa'ibu. Kiboordiin hin turreerus. Hin qaban kaa warri diillaa jechuudha. Warri fookasii barasii hin qaban. Dibbee guddaa isaa jira abbaan tokko dibbee rukutaa inni waaqeffachiisu akkuma teenyutti nu faarfachiise. Gonkumaa abdii kan hin kutadhe gaafasi. Ol kaanee faarfanna jechuun hin jiru akkuma teessanitti kan faarfattan. Akkuma teenyatti faarfanne. Eessaan dhufa laallilaa Wallaggaan dhufa. Sanayyuu lafa sa'aatii 12 guutuu soomaaf kadhannaan kadhatan bakka dibanni bu'ee kukkufaa oollu. Rakkoon keenya dibanna baluu sirrii miti waan jedhu qofa dhiphanna malee hanqinni waaqeffannaa hanqinni dibata fuuraa hin jiru lafan dhufe. Eessan immoo dhufaa bakka teessumarra miilla walirra naqatanii ta'anii faarfatanii dhufe jechuudha. Duddanna citee nan dhukkubfadhe illee na yaadadha yeroo sana busaan na qabee hin wadiilla waan ta'eef. Kana booda asii galuun qaba jedheen mucaan hiriyootan baafadhe keessa tokko Balaayee jedhama. Nama Waaqayyooti baay'ee tajaajila ture. Isatti mari'adhee rejistiraara dhaqeeni miillatti kufeetti bu'aa asinaaf jijjiiranii na dhukkubeera hafuuraafis naa ta'uu dideen jedheeniin itti mari'adhe. Balaayeen natti kolfeetu hiyyaaltaa garuu siin milkaa'u naan jedhe. Ateessatti jijjiirrachuu barbaadde. Naqamteetti banameera gaa. Wallaggaa yuunivarsiitiin bara sana baname. Yuunivarsiitiin yeroos banameera. Tole. Waaqayyoo hiyyaalta malee siin milkaa'u Waaqayyoon itti meeraa naan jedhe. Tole. Anoon dhageenyeef olii fiigeen. Diillaarraa yuunivarsiitii Diillaarraa gara yuunivarsiitii Wallaggaatti jijjiirrachuu barbaadde pirooses goote. Waldaa. Mijanne garuu Waaqayyo siin mijatu siin jedhee sitti mee? Inuma yaaleen. Tole. Attam godhanii bakka ta'anii faarfatan afaan akkasii namni waldaa keessaa hammana warri namanne 1000 kana gidduutti bittin jiraadha waan baramu natti hin fakkaanne dhugaa dubbachuuf. Booda argiin dadhabee yaa Waaqayyo ani silas fuula kee dibatan si kadhadhaa. Ofii gorra siin naa wayya deemanitti of gatee dhiise. Tole. Sana booda dhagaa akkuma isaatti irrumaa jalaan baraa dhufnee ho'isaa cimaadha. Fiildii gaafa filannu fiiziksii naga'a. Tole. Fiiziksii warra nu ga'u keessaa barattoonni utuu kilaasiin galin dhiisanii manuma ofiitti mana biyya warra isaaniitti galan jiru. Sodaatanii. Tole. Dareetuu hin galin. Yeroon taa'ee ilaalu immoo dubbiin Waaqayyoo kakuu Waaqayyoo jechoonni inni dubbate hundumtuu gurra goorraa natti dawwalamu natti qaacilamu natti yaadatama dhaga'een bahe waan ta'eef fiiziksiin jilgeenfachuu qaba. Amma isaan piriparaatooriitti baay'ee shaakalee fiiziksii danda'e iyyuu irraanfadheera. Deegaa muraasan hojjedhe intiraansiin na yaadadha kan fiiziksii. Achitti dandeetti baakgiraawundii najjootti horadheetu hin taane kakuu Waaqayyootu na jabeesse. Ittan seenee dhukkuba busaas yaalaa maal jecha akkuma isaatti semesteera tokko xumurre. Semesteera tokko kana keessatti fookasiin keenyas hin jijjiirame. Namni hin baay'atee ala baanee dhaabbatanii faarfachuu utaallee shubbisnee faarfachuun hin dhufe. Waltajjiittiin illee bahee yeroo faarfannaa baay'ee nooyisaa. Jaallattaa faarfannaa. Waaqeffachiisaa cimaa sooloo cimaan ture. Faarfannaas qabdaa. Kirni akka nan gaafanne malee albeebii akka nan gaafanne malee faarfataan ture. Zeen achi faarfannaas nan faarfadhaa nan lallabas. Akkuma biyyaa dhufitti jechuudha. Kana keessatti nan jajjabaadhee ijoollee wajjin wal barree fiiziksiis yaaluutti hin ka'ee utuu jennu semisteerii tokko gaafa dhumu hamma har'aa hiriyoota koo keessaa baay'ee kan natti aanu eebbisaa baay'isaatu dhukkubsatee biyya galee ture. Isa deebi'ee dhufe. Isaa wajjin wal barree. Sun immoo humna guddaa natti ture jechuudha. Barressaa eebbisaa baay'isaa jechuudha. Isaa wajjin wal barree raajii na yaadadhaa warra filoo gaafas gaggeessuun raajiin Waaqayyoo tokkumti hin jiru biyya kanaan jedhe. Isa mootonni Ahaab faa jedhan sana yeroo sana hin beeku iyyuan
Tole. Innaan mucaan tokko jira naan jedhe geggeessaan keenya roozii namuma gara lixaa kana. Raajii waaqayyo tokkumtan jiru biyya na innaan mucaan tokko jira dhukkubsatee biyya galee garuu naan jedhe. Tole. Maaliif akka inni akkas jedhe amma irraan beeku maaliif waldaa keessaa akka taraa wal kaa fuudhanii tajaajilu. Tole. Nan eegee in dhufee gaafa wal barruu addaan ba'uu dadhabnee yeroo shan walitti marminee nagaa walitti dhaabne. Gaafuma jalqabaa jechuudha. Tole. Xumurree irra innee nagaa walitti dhaabnaa indaganaa utaallee walitti marminaa. Hamma sobnee jedhi gaa'ennee wal nagaa walitti dhaabna indaganaa deebinee walitti marminaa. Akkanatti fakkaasaa wajjin eega wal barree kaanee baay'een jabaadhee inni nama hafuuraa nama kadhannaa ture. Eebbisaan jechuudha. Tole. Diillaa kanuma ammoo eega. Diillaa keessatti gaa waggaa meeqa baratteeti kan baate? Waggaa 3 baradheen. Waggaa 3 barattee akkuma yuunivarsiitiidhaa baateen egaa amma gara kam deemte? Yuunivarsiitiidhaa gaafa xumurru utuma achi jirru naannoleen Itoophiyaa keessa jiranii baay'ina barsiisaa barbaadanii ergu kampaasiitti. Tole. Diillaa irraa fiiziksiidhaan nama eebbifame nama 40 wayii waan akkanaa barbaadu. Ramaduudhaaf jechuudha. Tole. Mootummaan. Mootummaan. Kampaasii hundumaaf akkasittiin qoqqoodu. Nuyi 40 wayiyyuu hin taane waan ta'eef gaaffii tokko maleen rimiddii argadhaa jechuudha. Tole. Rimiddii warri argatu immoo nuyi gaa hin calalamnu warri calalamee nutti dabalamee nu warri fiiziksii kallattii himan rimiddii keenya naannolee fuuna. Oromiyaa, Amaara, Tigraay, Addis Ababaa jedhanii barreessu Finfinneen jedhamu. Addis Ababaa jedhanii barreessanii keessa buusaniiru isa fufuuna. Yeroo inni dhadhee fuudhu Addis Ababaa jedhaan goo. Tole. Akkasittan Finfinnee dhufe gaa. Eebbisaadhaafis natu fuudheef na yaadadha. Maatiin isaa sirna eebbaa hirmaachuu dhufanii turanii. Eebbisaa baay'isaa gaafa dipaartimentii hedduu waamu dhaqeen harka kaa'ee fuudheef isaafis. Innis fiiziksii barate? Inni baayoloojii barata. Inni baayoloojii barate. Akkanatti wajjin dhufnee gaafa sana Finfinnee na ga'ee hamma irraatti gaachuman jira jechuudha. Baay'ee ajaa'iba baay'ee ajaa'iba. Hordoftoota TV Fayinaa amma akkuma walii wajjin jirru nama waaqayyoo barreessaa guddaa Qanno Addisuudhaa wajjin jirra. Isaa wajjin marii geggeessaa jirra. Hordoffiin keessan yookaan immoo adeemsi keessan akka nu walii wajjin ta'u akkuma TV Fayinaa wajjin ta'uun isiniin jedha. Haa ta'u gaa amma kana piroosesii yookaan immoo sadarkaa haga kana ga'u kana keessa gaa dabarsiteeti kanati jireenyi yuunivarsiitii ulfaataadha. Jireenyi maatiirraa adda ba'anii jiraachuu ulfaataadha. Amma gaa gara barnoota keessa raawwattee yuunivarsiitiis raawwattee gara magaalaa Finfinneetti ramadamte yookaan immoo hojiidhaaf qacaramte jechuudha. Barsiisaa taatetti anti immoo barsiisaa ta'uun barbaadu ani ogeessa fayyaa yookaan immoo qorataa qorichaa yookaan immoo ogeessa qorichaa ta'uun fedhaa jette waan ati yaadintu si mudate. Egaa wanti yaadinni si mudate waan ati yaadintu si mudate gaafa barsiisaa taate tokko jettee barsiisa jalqabdu. Egaa Finfinneetti naan jetteetta mee maaltu sitti dhaga'ame? Egaa miirri duree ogeessa fayyaa ta'anii mana yaalaa dhaabbatanii tajaajilaa guddaa ta'uu yeroo rimiddiin bahee bara yuunivarsiitii seenaa yeroo sana citee badee dhadhaa bedda bu'ee bakka hin jiru. Ergi gara fiiziksii dhuftee fiiziksii irraa gara sana dhaquun hin danda'amu jettee waan yaaddeef amma fookasii kee yookaan ilaalcha kee gara kanatti jijjiirte jechuudha. Barsiisummaatti xiyyeeffatameera. Tole. Yeroo barannu immoo piraaktikamii waan ta'u jira. Piraktisiinis jira. Daree gallees hin barsiifnaa. Mana barumsaa yeroo daawwatan jira. Gabaasa dhiyeessinaa. Barsiifnee qormaata qorree waan hundaa goonee practical education jedhama yeroo sana teachingiin pedagoojii wajjin walumatti makamee baratama waan ta'eef. Tole. Reedii ta'ee man dhufe egaa barsiisuudhaaf. Pedagoojii barachuudhaaf gara iddoo biraa dhaquun hin jiru. Yeroos hin jiru. Hin jiru. Teacher education jedhama faakaaltii dhumti keenya. Tole. Siluma isaa jechuudha. Kanaaf barsiisaa gaarii mata'een dhufee laata dhee yaada. Haa ta'u malee Finfinnee gaafa jedhamu gaa akka ijoollee diillaa miti. Ijoolleen diillaa sabaaf sablammiidha. Ijoollee magaalaa rimootii irra jiranidha. Warri Finfinnee immoo akkasumatti sodaataa dhufnee karaan beennuu makiinaa konkolaataan baay'eedha. Dhiphina sanarraan kan hafe waa'een ogummaa hojii kan fayyaarraa gara barsiisummaa dhufuun yeroo yuunivarsiitii gallee du'ee jechuudha. Yeroo sana keessa keedhaa kutte. Yeroo sana citee badde. Asitti immoo
Finfinnee gaafa dhufnu immoo ani gara ammas arras gara fuulduraattis yoomis taanaani wangeela kan gurra qabu hundumaatti himuudha kaayyoon koo. Hamman barsiisullee sanaaf of qopheessaatuman ture jechuudha. Xinnoo sossodaataa lallaafaatuma kilaasii jalqabaa nan galee kilaasiin lammataa sanarra fooyyee dhufa sadaffaan sanarra fooyyee dhufa otuman jedhuun mana barumsaa Misiraagoo jedhamu naannoo Kaasaanchis jira. Kan mootummaati. Kan mootummaati. Tole. Akka ittan kastomarii fiiziksii ta'een taa'e bakka dambanyaan seedhaniin ta'eef jechuudha. Haa ta'u hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu gaa'ela qabaa? Haalli gaa'ela kee maal fakkaata? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaa'ela qabaa eegin gaa'ela dhaabbadhe har'a waggaa 4. Dulloomteetti. Gaffeera. Tole. Kanaaf haadha manaan baay'ee jaalladhu. Baay'ee kan natti bareedduu fi mucaa baay'ee bareedu tokkoon qaba jechuudha. Tole. Kunoo walumaan jiraataa jirta. Mucaa tokko qabdu. Mucaa tokkoon qaba. Amma gaa'ela kee wajjin amma gara Finfinnee jirtu jechuudha. Magaalaa Finfinnee jiraachaa jirtu. Magaalaa Finfinnee jiraachaa. Mee yeroo barsiisaa turtes ta'e yeroo yuunivarsiitii turtee haalli atitti hojii wangeelaa hojjechaa turtee egaa yeroo baay'ee nan dhaga'a wangeela kana baay'ee deemee lallabaa biyya hedduu dhaqaa irra caalaa biyyoota Itoophiyaa yookaan immoo naannolee Itoophiyaa jiran kana keessa mishineerummaadhaan baay'ee hojjeta inni mishineerii cimaadha namoonni jedhanii kaasu kanuma wajjin kan ol qabatu illee isa booddee itti deebina dhimma kitaaba kee irratti kitaaba kee keessaa baay'ee kanan jaalladhu aarsaa wangeelaa kan jedhu iddoo lamatti barreessitee jirta. Aarsaa wangeelaa kan jedhu iddoo lamatti barreessitee kutaa lamaan barreessitee jirta. Aarsaa wangeelaa jaarraa tokkoffaaf lammaffaa jettee qooddeeti kanatti barreessitee jirtu. Utuu gara kitaabota keetii hin naqin fuula dura mee haalli tajaajila ati yuunivarsiitiis ta'e yookaan yeroo yuunivarsiitiis turtes ta'e erga yuunivarsiitiidhaa baatee gara barsiisummaas dhufte mee haalli jireenya keetii yookaan haalli jireenya tajaajila keetii akkam maal fakkaata akkamittiin deemtee dhugaa ba'uun kun akkamittiin si keessatti dhalate eessatti si keessatti dhalate mee irra caalaa wa'een mishineerummaa kun yookaan wa'een deemanii wangeela dhugaa ba'uu kuni namoota baay'eedhaaf ifaa miti namoota baay'eedhaaf mul'ataa miti deemanii bakkeetti dhugaa ba'uun keessumaayyuu har'a bara har'aa kana namni yoo deemanii daandii irratti dhugaa ba'an yookaan immoo daandii irra dhaabbatanii yoo dhugaa ba'anii namoota baay'eedhaaf kolfa. Ati immoo dugda kitaaba kee irratti illee irra caalaa aarsaa wangeelaa kan jedhu irratti maayikii qabattee yookaan immoo maayikiraafoonii qabattee yeroo itti gabaa keessa dhaabbattee dirree irra dhaabbattee lallabduun arga. Namoonni baay'een illee kana dhugaa ba'u jechuudha. Wayii ati mishineerummaa kana hojjettu biyyaa gara biyyaatti kuttee yeroo itti lallabdu jechuudha. Dhimmi mishineerummaa kun yeroo sana si keessa ture moo erga barsiisaa taateeti kanati gara mishineerummaatti dhufte yookaan immoo yerooma yuunivarsiitii jirtu sana si keessa ture baatanii dhugaa ba'aa turtan mee kana irratti gabaabsitee utuu saba keenyatti himte namatti tola. Tole yeroon kampaasiidhaa yuunivarsiitiidhaa baradhu mishineerummaa achittiin jalqabee. Tole. Dhugaa ba'uun akka jiru iyyuu hin beeku akkuma isla dubbadhe hamma biyya Wallaggaa jiraadhetti. Tole. Hunduu amaneeraatti beeknan waan ta'eef jechuudha. Keessumaa lixa Wallaggaatti jechuudha. Kanaaf waltajjiirra faarfannaa fi lallaba kadhannaaniin tajaajila. Waldoota afaan Oromoodhaan waaqeffatan afaan Oromoo naannawaa godina Gujii keessatti dubbatamu. Jechuun isaa hedduun kan Wallaggaa irraa adda yoo ta'e iyyuu isa shaakalee faarfataa lallabaan ture. Loqodi Oromoo Gujii loqoda Oromoo lixaarraa adda waan ta'eef adda isaanitti lallabuudhaaf dirqama loqoda Oromoo Gujii jiran baruu yookaan shaakaluun dirqama sitti ta'e jechuudha. Dirqama. Tole. Waaqumatu na gargaare haa ta'u inuma walii gale. Tole. Salphaamatti ji'a muraasa keessatti waliin galee kanaafi faarfataa lallabaa kadhannaa godhaan ture yuunivarsiitii keessatti isaanii wajjin feloo keenya haala jechuudha. Sana boodadha waggaa tokko eegan fixee waggaa lammaffaa kampaasiitti gaafa hin deebi'u aakshen giruuppii waan jedhamu garee dhuga ba'umsa wangeelaa kanaa fookasii keenya keessatti dhaabu warri geggeessitoonni. Yeroo sanadha gara dhuga ba'umsaatti kan hin dhufee jechuudha. Tokkodhe muuxannoon hin beekne waan haaraan jalqabe gaa yeroo sana. Baay'ee sagas maraa dhuga ba'umsa irratti miti kan hin hojjedhe yuunivarsiitiitti. Reefuu waa'ee dhuga ba'umsaa kana baraa dhufe. Dhiibbaa akkasii kana irratti uume immoo naannoon itti dhaladhe sanadha.
persentii dhibba namni gooftaa qaba. Dhugaa ba'uun maal jedhanii akka dhugaa ba'anii hin beeku. Yuunivarsiitii gaafa jalqabnu ammuma naa ife Yesuusiin dhugaa ba'uutti hin ka'e afaan baay'ee nama rakkisaa. Isayyuu gaafa nama arrabsanii maal jedhanii akka deebisan hin beeku. Kitaabilee amantaa adda addaa hin beeku. Banta Maariyaamii kan jedhamu kan Musliimaa kan Ortodoksii kan Pirotestaantii hin taane hedduun jiru miti amma sarratti hojjennu jechuudha. Sana hin beeku. Kitaabilee isaanii hin beeku waan ta'eef yoo naan mormanii dhiisee mandeema. Na yaadadha mucaan tokko fiiziksii barata. Garaan salfii gallee ciciifneetu haasa'aa barsiisaa keenya eegganna kaampaasii keessatti. Isaan caccabsee dhugaa ba'eeffamuu hin beeku. Ennaan harka akkasumatti godhee sitii geetaan sixanyi naan jedhe. Harkatti naa kenni siin jedhee. Gooftaa fudhuu ennaan harkatti naa kenni. Tole. Deebisuuf hin danda'u. Gooftaan harkatti miti kan kennamu. Dubbii Waaqayyoo akkasidha. Gooftaan muka miti waan soolidii akka ittiin qaqqabdu meeshaa itti fayyadamtu miti ibsuuf hin danda'u gaafas. Tole. Eegan Finfinnee dhufee garuu gooftaan baay'ee na gargaaree warri hin amanne baay'achuun naannawaan Finfinnee kan wangeelan dhageenye ta'uun baay'ee na onnachiise. Tole. Na aarse nani naafe maaliin hojjetaa jiran jedhe. Miilla wangeelaa ta'uu akka qabnutu naa ifaa dhufe jechuudha. Ituma kanaan jirru seenaa ergamoota gooftaa Yesuus durii kaasee nan barbaada attamitti akka wareegamanii. Faarfannaan wangeelli wareegama guddaan nu bira ga'e kan jedhu hedduu isaa faarfataa guddan. Garuu hin beeku. Hin gorra'amanii wareegamanii man dhaga'a malee. Seenaa sana afaan Ingiliziitiin gaafan argadhu tun barsiisaa fiiziksii ta'ee jiru jechuudha. Baay'een qayyabadhee yiqqeedheen boo'e fazzazee gaafti na turre rafin bulee jira. Na yaadadhaa sa'aatii 12tti gaafa iji koo walirra bu'e guyyaan darbee jira. Tun sana dubbisu jechuudha. Nama dhiphisaa booree namatti gora. Isan eegan qayyabadhee booda afaan Oromootiin immoo barreesse. Gara kitaabaa gaafa dhufnu illee dubbachuu hin danda'a waan sana aarsaa wangeelaa kan ta'e gaa'isa. Tole. Achiin booda ejjennoon koo inni cimaan inni hundaa olii dhuga ba'umsa ta'e. Warra wangeela dhugaa ba'anii kan akka Great Commissionii yookaan immoo ministeerota wangeela dhugaa ba'an hedduu wajjin wal quunnamuun jalqabee macaafa qulqulluu kan Geediyoon jedhamu karaa fookasii karaa qiddisinnaa intarnaashinaal maal waan jedhamu jira karaa sana fudhachuun jalqabee ofii kooti jechuudha. Garee malee tiraanspoortii koo qindeeffadhee kiiloomeetirii haga 600 ta'uuf adeemee dhugaa ba'uutti hin ka'e. Ofii keetii dhaabbanni tokko yookaan waldaan tokko utuu si cina hin jiraatin yookaan si bukkeen dhaabbatin ofii keetii geejjiba mataa kee baafattee of dandeessee nyaata waan hundumaa of dandeessee deemteeti kan dhugaa ba'uu jalqabde jechuudha. Deemeen dhugaa ba'uu jalqabde. Isa naannoo Finfinnee dhugaa ba'aa ollee deebinee iyyuu gallaa baay'ee naaffaan gaafa na gubu jechuudha. Dhuguma aan gooftaa qaba ofiin jedhee. Phexrosis gooftaa qaba taanaan gooftaa lama jira moo Phexros amma kana hojjete wangeelaan maaliin hojjedhe gaafa ni naafu hanga kiiloomeetirii 600tti deemee ka yeroon dhugaa ba'e na yaadadha. Torban lama fudhata. Eessa fa'aa ture kiiloomeetirii 600 sun? Fakkeenyaaf Oromiyaa moo Oromiyaan ala ture? Fakkeenyaaf kiiloomeetirii 600 kan hin deemee dhugaa ba'ee Finfinneedhaa amma Negelle Booranaatti. Tole. Negelle Booranaatti buunee achirraan booda immoo kan xiqqoo deemamullee jira lafa. Tole. Baajaajiidhaan kan deemamullee jira. Tu baay'een deebiin naannoo Sumaalee galama gammoojjii sana keessa. Tole. Namni Waaqayyoo kan hin baay'ee jaalladhu kan wal beeknu tokko jira. Mucaan Wangeelaawwii Nageessoo jedhamu isaa wajjin wal quunnamee walii bilbileera. Magaalaatti na eeguu qaba. Isaa wajjiniin magaalaatti walii galle sanatti wal argine guyyaa sanbata guddaa karaa sana baay'ee tajaajila waan ta'eef guyyaa sanbata guddaa waldootii kiristaanaa tajaajila. Bakkumatti dilbati dhufetti jechuudha. Itoo fakkeenyaaf bishooftu jirru yoo dilbata ta'e waldootii kiristaanaa biyya kanaa keessaa warra ni kanaan dura tajaajila yookaan kan wal beeku deemee dubbisaa isaanii wajjin waaqeffannaa yoo tajaajila illee hin tajaajila. Sanbata guddaa waldaa kam akka wallu hin beeknu jechuudha. Garuu dhugaa baama deemna. Magaalaa kana buunaa na yaadadhaa asii as gaafa deebinu Arqalloo Bubbee maal waan jedhamu sana magaaluma yeroo arginu buuna. Dhugaa baatu waan taatanii. Dhugaa baadha waan ta'eef konkolaataan deemna magaaluma yeroo arginu buuna. Magaaluma yeroo arginu buuna. Yeroo ajaa'ibaa ture gooftaan lubbuu hedduu nuu laate. Kun egaa fageenya isaarraan kan ka'e akka adda dureetti kan ibsamuu danda'udha. Malee kiiloomeetira muraasotas naannoo Finfinnee jiran kanas deemtanii yeroo dheeraa dhugaa ba'aa turtaniitu jechuudha. Kiiloomeetirii 35 kiiloomeetirii meeqa kan jira fakkeenyaaf sa'aatii 4 kan kiiloomeetiriidhaan hin beekne.
sa'aatii 4 sa'aatii 3 guyyaa walakkaa afurii hamma 11tti amma ammaa dhuga mishiinaroota baay'ee wajjin wal barree tiimii mishiinarii uummanne mootummaa irraas federaala irraas iyyama dhuga ba'umsaa baafnee dhalootumaaf lafa keenya ofiisitti fayyadamna. Namni kamiyyuu bakkuma jirutti iyyama dhuga ba'umsaa guutuu akka argatuuf jennee piroosesii isaa baay'ee deemneerra. Ergami kun olii dhufeennee walirraa itti moggaafne ministirii dhuga ba'umsaa sana isaanii wajjin immoo baay'ee hojii ajaa'ibaati kan Waaqayyo nu gargaaree kan hojjetaa jiru. Isaanii wajjin har'a isuma har'aa 2012 faa kanaa jechuudha. 2012 akka lakkoofsa biyya kanaatti daqiiqaa 5 namni deemu taaksii barbaanna eegna. Gaafa dhugaa ba'uu baanu garuu sa'aatii 5 sa'aatii 7 afurii amma 11 jechuun sa'aatii 7 miti. Sa'aatii 7 miillumaan deemu dargaggeessi kun miillumaan deema. Kanaaf illee egaa waamicha kooti kanaaf hin uumamee dheen itti galeen. Waaqayyoof haa galatu. Ijoollee ameen. Ijoollee sana garuu of hin dinqifadhu ijoollee sana nan ajaa'ibsiifadha. Maaliif hojjetootadha kan baankii keessaa hojjetu sadarkaa gurguddaarra jiru. Dilbata kophee sanaaf ta'u uffata sanaaf ta'u uffatanii sa'aatii 7 miillaan deemu. Borimmoo suufii uffatanii baankii isaanii deemu. Yeroo dhuga baatii kana dhugaa baatan keessatti jireenya dhuga baatii nan beeka. Jireenya dhuga baatii keessatti namatti himtee namni yeroo si rukutu jira. Namni yeroo sitti qalladu yookaan sitti qoosu jira. Akka waan ati jireenya ofii kee fooyyeffachuudhaaf baatutti jira. Itti fakkaatu jira. Yeroo baay'ee immoo giddugaleessa kanaaf gara iddoo biraatti gaafate dhugaa Kiristoos Yesuus fayyisaa ta'uusaa gaafate dhugaa namatti baatu namoonni baay'een maal jedhu amantii qamadiidhaan dhufee amantii uffata ciccitaadhaan dhufee amantii ittiin nu bituudhaaf dhufe jedhaniiti kan namoonni namatti qoosan jechuudha. Mee namoonni gaafa isin dhugaatti baatanii dafanii harka isinii kennuu dafanii hin amanu. Wanta ajaa'ibaatu jira. Dubbii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama abbaan koo naa kennetu gara koo dhufa jedhe sana. Yeroo hundumaa yaada sana. Namoonni utuu nuyi dhugaan ba'ini utuu dhugaa baanu na yaadadhaa warra taa'ee qama'u shiishaa warra aarsu kan akka magaalaa Shaashamannee kana keessa yeroo baay'ee hojjenneerra. Magaalota akkasii keessa yeroo nuuni abdii irraa dhabnee warra kaanitti dhugaa baanannee bira darbuuf kaanu kottaa nuufis dubbadhaa malee warra jedhu jiru. Nutti himaasni hin jiru. Isin sodaattanii darbuuf kaatu waan isaan qaamaniif waan isaan xuuxaniif isin sodaattanii warri kun hoomaa mitettanii abdii kutattanii lafa isin bira darbuu kaatanitti isaan ofii isin waamu jechuudha. Ofii nu waamu. Kun Asallaa keessatti nu mudateera, Shaashamanneetti nu mudateera. Magaalota araada adda addaan guutaman kan akkasii keessatti. Warri akkasii warri gooftaa fudhatus jiru dhugaa masaa baranitti yaada warri anis jiru. Kaan immoo ajaa'iba gaaf tokko ija gonganiin arge gurra lamman keessa quba galchateetu addabaabaayii irra dhaabbannee lallabna. Naannoo poolisiin dhaabatu waan ta'eef nus booree godhannee atleast yoo nu rukutuuf ka'anii poolisiin gidduu gala inneetu ol fuunee lallabna guddimnee. Tokko waan raajii lamatti gaafas tokko dhagaa danda'ee ol hin fuunee harkisa. Isin rukutuuf. Ittiin nu dhabuufidha garuu guddina isaa irraan kan ka'e dhagaa sana lafaa kaasuu dadhabe. Tokko immoo gurra cuqqaallatee darba. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo jiraata akkas inni gaafa dhugaa baanu kan fudhachuu miti. Dhaga'ee darbuun barbaadu waan ta'eef gurra isaa cuqqaallata. Kaan immoo mana bira darbitan nattis himi malee jedhu. Kaan immoo dhaabbatanii dhaggeeffatanii itti yaada jedhanii darbu. Kaan immoo arrabsoo kan deebisanis jiru. Achi as deebisanii amantii biraa akka fudhannuuf mana Waaqaatti deebi'aa mana Rabbiitti deebi'aa afaan adda addaatiin maqaa Waaqa maqaa dhahanii as deebi'aa jedhanii warri nuu lallabuu yaalan illee hin jiru. Kan gooftaa fudhatanii gara caalu warri gooftaatti amananii akkuma dubbiin Waaqayyoo jedhu sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin argan jenne. Ameen. Warra dukkana keessa jiru dukkana keessa akka jiru immoo warra beeku. Harri guyyaa kooti kottaan dubbadhaa jedhanii warri hawwiin nu eeggatanii akka biiftuun ba'ee fitti amananii ililchaa dhufu. Kanaaf warri gooftaa fudhatanii dhimmi amantii warra isaan dhibuudha. Amma uummata biyya keenyaa yoo ilaalle amantii qaba, amantii itti waamamu qaba. Isaan qabne irraas immoo adda miti. Ati maal Pirotestaantiidha, Pirotestaantummaan isaa achuma. Ati maal Ortodoksii, ati maal Musliimaadha. Garuu
Amantichi maal jedha? Waa'ee karaa jannataa maal jedha? Yoo akkam ta'e akka amantii kanaatti jiraatanii mana waaqaa isa yaadame ga'u waan jedhu namni beeku hin jiru. Calleedhanii ma jiraatu jechuudha. Isaan akkasii kanatti dubbatanii amansiisuun ni ulfaata. Cinqatii illee barbaadanii keessa galanii illee baruun barbaadanii ittuma waamamuu qofaaf warri amanuu rakkisoodha. Akiraaronni jajjaboon akka amantii isaaniitti soomaaf sagada warri hin dabarsine guyyaa ergamootaa warri lakkaa'u guyyaa maal jedhanii akka waaqeffataatti akka musliimaatti akka amantaa adda addaatti akiraarota warri jedhaman garuu isaan sirriitti amanu sirriitti dhaggeeffatu heddumminaan illee isaantu gooftaa fudhata. Waan nama ajaa'ibu warra amantii geggeessu koffiyyaa xaaqee adda addaa godhatanii deemanii duriin sodaannatti dhugaa ba'u amma garuu an akka qannootti isaaniin gaafan argadhu saffina'edha. Natti tola maaliif kitaabicha beeku isa baatan sana atleast hamma namatti dubbatan beeku miti. Mee kitaaba keessan kana baasii maal jedha kana akkasidha gaafatti dubbannu hin mo'amu bakka. Na yaadadha Yesuus hin fannifamnee dheenatti mugguta mucaan tokko magaalaa Harqalloo jedhamtu keessatti. Kiiloomeetirii 600 sana deemnee yeroo dhugaa baanu sana keessa. Mucaan musliimadha. Iddoo akkasiitii kitaaba amantii keessanirraa boqonnaa manaa lakkoofsan manaarraa akkasidha naan fiigee dhaqee manaa fidatee dhufeetu ilaalee mana rabbitti deebi'i garuu ati anillee itti yaadanaan jedhee deebi. Amshuur namni sun yoo mana waaqaa keessa dhaqee yaada na biratti gooftaan fudhanne yoo ta'e iyyuu. Kanaaf akkasumaan itti waamamuudhumaaf aadaadhaan warrarraa dhaaluudhaan maqaa amantii tokkotti itti of waamanii waggaa lamatti aadaa godhachuudhaan keessa jiraatu jechuudha namoonni baay'een. Keessa jiraatu. Warri garuu amantiin lubbuu ofiif mana qopheessu du'a gara jireenya jira jedhee warri amanee gara amantii dhufe salphaatti dhugaa fudhatu isaan. Kaan immoo akkasumatti biyyuma lafaa kanarratti paartiin jireenyaa tokko amantaadha bakka. Akkasumatti warri yaadanii rakkisoodha. Du'a garas jireenya jiruuf amannanu. Waaqayyotti namni amanu du'aa ka'uun jira, du'a garas jireenyi jira. Jireenya bara baraa sanan argadha. Karaan jireenya bara baraa sun immoo eenyu jedhama macaafni qulqulluun? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedha. Inni amanna miti. Namni kaayyoo akkasiitiin amantii barbaade yoo seene dhugaa yoo itti baane nu dura dhaabbachuu hin danda'u. Itti waamamaaf dhaalaa warri amanu garuu kan nama reebu isaanii kan dhagaa darbatu isaanii. Meeqa hamma dhugaa ba'aa turtan kana keessatti mudannoon isin mudate jira dhawwa ta'uu yeroo baay'ee ga'anis bishineerii waan tureef nan beeka nama kabaluu ta'uu iddoo adda addaatti nama mudata. Mee mudannoon si mudate jira keessumaa mudannoon reebichaa dhaanuu wajjin wal qabatee mee wanti si mudate jira hagarraatti? Dadhabina koo ta'u malee nan hawwanii tureetuun qabbase. Garuu gamma haaduu ittiin qircaa qalatanii murmuruu haaduu fudhatanii nu keessa baasuuf kaate mana raqii tokkotti dhugaa baana baadiyyaa kana keessa. Tole. Nurraa baasanii gaaf tokko nu tumuuf ka'anii poolisiin bidiggannaan poolisiitti nu kennan irreebamanii nafe gaafas illee hankocaa fi macaafirra gahee dhaabata. Yeroo wal sittin buune jechuudha agarra. Agarraa natti hin buune. Mootera qofarraa kufe gara torban tokko guyyaa godha wayii kan ta'u as qoona miidhamee ciisee man ka'e fayyeen ka'e dhidhiibbadhe. Mee ati akka deemte amma fakkeenyaaf ati kanama tokkotti barsiisaa turte barsiisaadha. Akka warra kaanis magaalaa keessa teessee hojjechuu dandeessa. Mee baadiyyaa kana keessa deemte dhugaa ba'uudhaaf maaltu si kakaase? Keessa kee maaltu guutame? Yeroon barsiisaa ture Great Commissionii wajjin deemnee dhugaa ba'uu yeroo jalqabnu naan arge kaa Finfinneen amma persentii hedduun beekamaadha gooftaan qaban. Mitiire mana barumsaatti hin jalqabeen otoo haasofnu yeroon fiiziksii barsiisu kissii lamaaniin kasaasama daayirektera biratti. Tokko macaafa qulqulluu baatanii seenuu gibbii seenuu ijoolleetti dhugaa ba'uu pheenxee gochuudhaan kasaasameera. Tole. Hiriyoonni koo barsiisonni yeroo ziyarraa Oromoo keessaa warri nama gurguddaa ta'anuu jiru. Tan jabaliidha jechuudha. Kan biraan immoo daree gaafan seenuu barattoota kofalsiisuudhaanis kasaasameera. Amaariffaan gara isheetti deebitu hin beeku. Horestis Pinkis beeziidha waan ta'eef achitti hin faradhe Ingiliffa akkuma sadarkaa Itoophiyaatti hin daddarbadha. Kanaaf Ingiliffaan hin barsiisa. Otuun jedhu iyyuu isaan afaan Oromoo kun beekan waan ta'eef Ingiliffi koo gara perfectioniitti dhufee ture yeroo sana. Amaariffa xiqqoo yoon darbadhee daqiiqaa beeka kolfu ijoolleen. Amaariffi kee waan cimaa waan ta'eef. Kanaaf Amaariffaan na kasasu. Inni kan biraan immoo macaafa qulqulluu koo baadheen seenaan gibbii
yeroon daree hin qabne naannoo sana waldaan 4 square jedhamu jira ture. Baanaadha sa'aatii 20 sa'aatii 12tti dhufu galgala hin kadhanna achitti. Kanaaf barattoota koo warra natti siqee na dubbisu na haasofsiisu gooftaatti mee waldaa 4 square maal jedhamu sanatti geessaan ture. Amansiistee jechuudha. Amansiisee. Na yaadadha ijoollee tokko gaaf tokko waldaa keessaatu waaqeffataa jiranii barattoota warra gooftaa qabanii wajjin gaafa geessinu mooraa galee seetan irraa eegi. Mooraa waldaa galee jechuudha. Kana malee immoo gaafa dhukkubsatanii bishaan maal kanatti godhanii gaafa dadhabanii falasaa barbaacha ijoolleen natti siqanii na haasofsiisan jiru. Sana keessa gooftaatti dhugaa ba'ee gara waldaa gaafa geessu tokkummaan ijoolleen tokkummaa qaban yeroo itti xaanaa aarsan qabu mana barumsaa keessatti ayyaana baluu waan jedhamu jira. Yaadannoo akkasii guyyaa qalamaa guyyaa jaalalaa waan jedhamu jira miti. Gaafa sana warra amanee ija addaatiin ilaalu tokkummaan ijoolleen tuttuqama. Yeroo sana kallattii maanii lola isaanii walitti hin taane shiiftii natti godhu. Isin loluu jalqaban jechuudha. Mooraa sana keessatti san dhugaa ba'uu jalqabe irratti humna naa ta'e kadhattoota bira taa'an dhugaa ba'uu ofitti ka'e. Warra daandiirra taa'anii kadhatan. Baay'ee beelaa natti fakkaate daabboollee haa ta'u waa kenneef bira taa'ee dhugaa ba'aaf. Haa fudhatu haa dhiisu. Nan dubbadhaa facaasuudhaan hojiin keenya mitiire. Sana keessa dhuga ba'umsa irraa adda ba'uun cubbuu natti fakkaate keessa ba'e. Egaa hordoftoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Isinis nu wajjiniin akkasiin jirtan abdii guddaan qabaa yookaan abdii guutuun godha. Egaa hojjetaan wangeelaa Qannoo Addisuu akkuma amma kaasaa ture wangeelaa daandiirra deemee lallabaa warra kadhatanii warra mammaatti eenyummaa Kiristoos Yesuus hin beekne karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoos akka ta'e deemee nama dhugaa ba'aa jiru dhugaa ba'aa turedha umurii ammaa kana keessatti jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemanii dhugaa ba'uun daandiirra dhaabbatanii Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e dhugaa ba'uun namoota baay'ee duratti yerootti qaanii yookaan immoo saalfii fakkaatu kana keessatti namni kuni amma deemee wa'ee Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e akkasumas gooftaa akka ta'e namoota kamiin iyyuu utuun sodaatiin ija jabina guddaadhaan akkuma abboota isaa jalqabaa kan inni deemee dhugaa ba'aa jiru. Egaa biyya kana keessatti yookaan immoo biyya Itoophiyaa keessatti deemanii wangeela dhugaa ba'uun baay'ee reeriidha yookaan immoo baay'ee muraasa baay'ee hin argamu jechuudha. Biyyoota tokko keessatti fakkeenyaaf akka biyya Naayijeeriyaa, biyya Ugaandaa, biyyoota Afrikaa keessaa jechuudha dhugaa ba'uun baay'ee beekamaadha. Fakkeenyaaf seenaan yeroo dhiyootti dhagaye keessaa biyya Naayijeeriyaatti namni kan inni baay'inaan gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaatti amanu namoonni dhugaa ba'an yookaan immoo namoonni daandiirra dhaabbatanii dhugaa ba'anii tiraaktii hiran yookaan immoo waraqaattiin dhugaa ba'an Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e kan ittiin namatti kennanii luqqisii akkasii ka qabu kan namatti kennan hedduu waan ta'aniif daandiirra hiriiranii dhaabbatu. Daandiirra hiriiranii waan dhaabbataniif namni gaafa daandiirra darbu isa tokkotti yeroo inni kennu yeroo inni Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e gaafa itti himu yoo arrabsee darbee isa taanutu jira yoo isas arrabsee darba isa taanutu jira dhumarratti garuu ani jarri kun na rakkisaniiru waan ta'eef jedhee dhumarratti sababiima isaan baay'ee waan dhiphisaniif dhugaatti ba'anii sababii kanaaf namoonni hedduun gooftaa fudhatu biyyoota garaagaraa keessatti jechuudha. Biyya akka Kooriyaa keessatti illee dhuga baatiin kun baay'ee beekamaadha. Daandiirra dhaabbatanii dhugaa ba'uun baay'ee beekamaadha. Kanaaf egaa biyya keenya keessatti namoonni akka kanatti ija jabaatanii yookaan gara jabinaan ija jabinaan dhugaa ba'an muraasa. Namni kun immoo gaamma yeroo ammaa akkuma beekamu daandiirra dhaabbatee haa ta'u lafa fagoo deemuu na ta'u kiiloomeetira hedduu kutuu na ta'u sa'aatii hedduu kutuu na ta'u deemee dhugaa ba'aa jira jechuudha hojii isaa idileen alatti jechuudha. Hojii wangeela Kiristoos egaa aarsaa wangeelaa ta'uudhaaf akkuma abboota koo anin dhiisu akkuma Onesimoos Nasiibfaa biyya Afrikaa yookaan immoo barahaa yookaan immoo gammoojjii Afrikaa kana kutanii dhufaniiti kan isaan dhugaa ba'aa turanii anis gatiin abboota koo maaliif na biratti hafa jedheeti namni kun dhugaa kan inni ba'aa jiru. Hordoftoota keenya sagantaa keenya kutaa lammaffaa asumaan golamneerra kutaa sadaffaa qabannee torbee walitti dhufnutti nagaadhaan nuuf jiraadhaa eebbifamaa.